Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama kan jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya jimaataa eegallee jirra. Qophii keenyaarraan hooggantootniif miseensotni adda bilisummaa Oromoo har'a mana murtii dhiyaataniiru abokaatoo isaanii dubbifneerra. Imanni isaan irratti dhiyaate ajjeechaa xaaluu ol qabate akka gabaan ugguramu akka karaan cufamu godhanii ajaja kennanii lubbuu namaa darbu qabeenya akka barbadaa'u godhaniiru ka jedhudha. Caaltuu Taakkalaaf si'a lammataaf manni murtii mirga wabii eegu akkasumas turtii addaa pirezidantii itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Salamoon Araddaa waliin taasifne bilisa ta'anii hojjechuun dirqama keenya akka ta'e ta'uu isaati. Abbootii seeraa keenyas seera fi heera irratti gahanii dhimmootii kana keessumsiisuu kan qaban ta'uu isaa. Kanaaf kanneen biroo qabnaa Angalaanaa Balaayi nu waliin tura. Qondaaltotni adda bilisummaa Oromoo miseensotni fi namoonni kaan miseensa ABO hin taanes jimaata har'aa hagayya 7 mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC'tti himan. Ka dubbise Buzuwarq Olaanaatii himatni irratti dhiyaate maal akka ta'e dura himu. Imanni isaan irratti dhiyaate ajjeechaa xaaluu ol qabate akka gabaan ugguramu akka karaan cufamu godhanii ajaja kennanii lubbuu namaa darbu qabeenya akka barbadaa'u godhaniiru ka jedhudha. Qaamni namaas akka hir'atu godhaniiru ka jedhudha. Kanaan dhiyaatee abbaan alangaa immoo qorannoon qabu fixeera galmeen naafaa cufamu jarreen kun gara mana sirreessaatti naafaa deemanii ka jedhu kaase. Abukaatonni immoo jarreen kana kanaan dura arganneen beennu jennee egaa isaan mariisisnee booda haala qabinsa isaanii irratti jarreen kana gadi baanee akka gaafannu manni murtiin waa hayyamee haaluma isaan gaafanneen keessumaa Dr. Shuggut baay'ee dhukkubatee akka ture qorichi jalaa dhumee qoricha fudhataa ture biyya alaatti akka bilbilamee qorichichi biyya keessatti waan hin argamne biyya alaatti bilbilamee karaa DHL dhufee fi amma fooyyee akka qaban koloneel gammachuu ayyaanaa fa'a amma yoonaa maatii akka hin arganne nyaatas bakka irraa qisachuu akka hin dandeenyeef abukaatoo akka argachuu hin dandeenye aduullee argatanii akka hin beekne mana dukkanaa akka jiran ibsanii kanneen kaan immoo koloneel gammachuu kennasaa ayyaanaa Mikaa'el Boranaa Dr. Shuggutii fi waardiyyoota ana jiranii namoota jaha immoo iddoo isaan ciisan beezimentii jalaan lolaan galee akka rakkachaa turan yeroo hedduu iddoo ciisa isaanii rakkoo qorraa hamaaf akka saaxilamanii rakkachaa turanii yeroo adda addaa yeroo lolaan galuu gara beezimentiitti akka ol isaan baasan obbo Kennasaan sukkaarri isaan dhukkubee akka rakkachaa turan qorichallee gahaa akka hin arganne nyaanni sukkaara isaaniitti wal madaaluu akka nyaachaa hin jirre akkasumas sheekiin tokko daldalaan ture as magaalaa Finfinnee kan qabamee jirre jaarsa waggaa 64 kan miilli isaanii naafaa meerkurii wajjin qabamtee abbaa torbee kan jedhamu wajjiniin bilbilaanis qaamaa wal qunnamtii qabda jedhanii na qabanii na reebanii na ulaanii jedhee masmoofii agarsiifachaa ture. Poolisoonni immoo latti nuti hin reebne ni sobaa jedha inni immoo achuma dhaabatee qorataa tokko achuma na reebdeettaa na qabalee uleedhaan na rukutee jedhee agarsiise sun falmii guddaa kaase. Kaleessaa keessa akka dhooqe wayii jira uleedhaan natti tumatanii uleedhaan dhaabbataan deemaa dhaabbatumaan deemuun natti tumatan jedhee baay'ee boo'ee dhaddacha irratti mimaan buusee boo'ee nun egaa kanarra dabalatee immoo jarreen kuni kan ittiin shakkamanii waliigalaan karaa cufuu lubbuun namaa darbe kan jedhu kuni kan barsiisarra ta'eera dhuguma qorannoon poolisii jarreen kun kana yakka kana raawwachuu isaaniif wanti agarsiisu jiraayi qabatamaan wanti agarsiisu jira galmeen qorannoo dhiyaatee dhuunfaa jedhamu kun immoo kan barbaachisuu fi mirgoobii akka argataniifi kanneen mirgoobii kennisiisu mirgoobii naa gadhiisaman jennee. Kanaafuu guyyaa 15 boodatti beelamame jechuudha. Galmee cufeera abbaan alangaa guyyaa 15 keessatti haa banu yoo guyyaa 15 keessatti himata banuu hin baanne osoo mana murtiin dhufiin osoo ajaja biraan barbaadiin jarreen gadaa lakkifamu kan jedhuun galmeen cufamee jechuudha. Guyyaa 15 booda abbaan alangaa himata banne kan yoo banuu baate jarreen kun akka gadhiisaman jedhameera akka sana walumaan ilaalla. Gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa Itoophiyaatti sa'a 24 darban keessatti namoota 552 irratti COVID-19 argame 15 ammoo du'an akkasumas namootni 388 dandamachuunis ibsamee jira. Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa erga dhaga'amee kaasee lammiileen biyyoota alaa jiraatan mormii taasisuutti jiru guyyaa har'aatti hiriirri mormii bifaan adda ta'e dubartootaan qindaa'e biyyoota garaagaraatti taasifamee jira. Hiriira magaalaa Washington DC ka qindeessan keessaa tokko kaayyoo isaanii akkasiin himu. Maqaan koo Dinqinash Dheeressaa Kifilaa jedhama. Mootummaa Itoophiyaa
nama hidhaa jiru baanee himachaa jiru addunyaatti. Warra sagalee dhabanii biyya keessatti ijoollee isaanii dhabaa jiraniif addunyaa irratti sagalee haadholii isaanii dhageessisaa jira dubartoonni. Akka Oromootti akka haadhaatti keessi keenya qabeetu jira. Dhaba keenya kanammoo callimallee ofii biqilfannee taa'uu sahiidhi addunyaan akka nu beeku gochaa jirra jechuudha. Caalaa Gin'iiritti namoota mana hidhaa keessa jiran 66 irratti koronaa vaayirasiin argame. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godinichaa obbo Xilaa'oon Takkaa BBC'tti akka himanitti qorannoo waajjira poolisii magaalaa Gin'iirii fi waajjira poolisii aanaa Gin'iir keessatti taasifameen namoota kanneen irratti vaayirasichi argame. Odeessa keenya kan itti aanutti ceenee jirra. Caaltuu Taakkalaaf manni murtii si'a lammataaf mirgi wabii akka kabajamu murteesse. Guyyaa 10 dura torbee kibxata darbees manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Ramaddii Araadaa mirga wabii erga eegee fi booda poolisiin Oromiyaa ishee fudhatee ture. Har'a mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuun manni murtii si'a lammataaf mirga wabii ishee fi eeguu abukaatoon ishee Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC'tti himaniiru. Poolisiin Oromiyaas magaalaa mana murtii aanaa magaalaa Sulultaa fidee yeroo beellamaa irratti naafaa kennamu ani shakkiin qaba jedhee kanuma duraan itti shakkamteen fidee magaalaa Sulultaatti galmee banee ture. Sanarratti abukaatonni dhimma takka mirgobiitti baate dhimma takkaatti shakkamteen mirgobii kennamee fi yeroo lammaffaa galmeen kun saaqamee yeroo beellamaa kennamuu qabu ka jedhuun mormiin gaggeeffamee ture. Manni murtiis kan isheen itti mirgobiin baate mana murtii aanaa sadarkaa duraa kan Araadaa jiru kan federaalaa galmee sana fidee waliin qabsiisee waliin qoratee har'a caaltuun yeroo lammaffaaf dhimmatti sababatti yeroo beellamaa kennamu jiru gaaffii poolisiin gaafatee gaaffii bu'uura seeraa qabu jedhee kufaa godhee jechuudha. Kanaaf caaltuun egaa ni gadhiifamti jennee abdii qabnaa jechuudha. Yoo olii jalli itti fuudhamee ajajas fuunee deemaa jira amma maatiin borkeessanii waaqa wajjin ni gadhiifamti jennee abdii qabna jechuudha. Erga torbee kibxata darbeetii obboleettii ishee akka hin agarree fi daa'imni ishee ammallee harma hootus harmee ishee osoo hin argatiin turu obboleettiin Caaltuu Dooyitaa Akkala guyyaa kaleessaa BBC'tti himtee turte. Torbee facaasaa darbe sa'aatii booddeetti nu beellamanii 8tti xumuree gaafa deemu hin jirtu fudhatanii deemee jedhe. Eenyutu fudhatee deema? Bulchiinsa hidhamtoota kan Addis Ababaa kana inni gadi bahee akkas ta'ee natti hin jirtu isheenii poolisii Oromiyaa tufee fudhatee 6 kiiloo deemii achiitii argattaanii jeene erge. Eessammas geessaneenaan waajjira OPDO duraanii 6 kiiloo neette ishee. Bakka achitti kootti yoo na abde achitti koottoon kanaan itti immoo yoon dees du'e mucaa kophaatti oliif gadi hin jooriini. Namni baadiin na jette. Baay'ee boosse anis boo'ee hin argine nan gaafa sanaati taate. Mucaanis hin hoone anis isheen argine eessa akka jirtu ifa baasanii natti himuu hin barbaanne. Ajjecha artiist Hacaaluun booda namoonni kumootaan lakkaa'aman to'annoo seeraa jala oolanii kan jiran yoo ta'u gariin mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii qoratamaa jira. Kaan qorannoon isaanii poolisii harka jira. Muraasni ammoo mirgi wabii isaanii eegamee akka gadhiifaman ta'aa jira. Haa ta'u malee maatiin hidhamtootaa tokko poolisiin nama mirgi wabii eegameef gadhiisaa hin jiru jedhu. Kanneen mana murtiirraa amantaa dhabaa jirra jedhanis jiru. Dhimma kana irratti yaada akka nuu kennan pirezidantii itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa obbo Salamoon Araddaa dubbifneerra. Mirga wabiin erga manni murtii eegasii booda poolisiin tursiisuu hin danda'u. Bifuma manni murtiin ajaja kennataniin raawwatamuu qaba jechuudha. Kuni wanna gaaffii keessa galuu qabu miti. Murtee manneen murtii murteessan kana hojiirra oolmaa isaanii hordofuu laalchisee akkam jirtu? Exactly. Isas yoomma murtiin tokko yegguu kenname booda murtii sadi kan hin raawwanne yoo ta'e qaamni murtii namni murtiin sun mirgi isaa eegameef sun murtiin kun naaf hin kabajamne jedhe qaamuma ajaja kenne ajaja mana murtii kenne sanitti ajajni mana murtii hin raawwatamne. Kanaaf ajaja mana murtii cabee jira. Ajajni murtii hin kabajamne. Kanaaf mirgi koo sarbamee jira. Manni murtii ajaja mana murtii kana dirqisiisee akka naaf raawwachiisu jedhee iyyata yegguu dhiyeeffate bifataniin kan raawwatamu ta'uu isaatis immoo heera irratti kaa'amee jira. Gama kanaan hagam manni murtii ajaja kenne sana osoo hin dirqisiisin osoo hin raawwachiisin hafeen jedhu sana irratti odeeffannoo gahaa kan hin qabne waan ta'eef siif kennuu hin danda'u. Garuu akka seera namni manni murtii tokko ajaja tokko erga kenne booda ajajni mana murtii sun kan hin raawwatamne yoo ta'e manuma murtii ajaja kenne sanitti dhiyaatee qaama ajaja san raawwachuu dide san dirqisiisuudhaan ajajni sun dirqiidhaan akka naaf raawwatamu jedhee gaafachuu kan danda'u ta'uusaa heera keenya irratti kaa'ameera. Bifa kanaan gaafatamee osoo manni murtii raawwachiisin
kana yoo jiraate bifa qabatamaan ilaallee dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Kanuma wal qabatee garuu wanta akka ifanaa gootan barbaadu mirgi wabii eegamee namni tokko akka bahu mana murtiitiin yoo murtaa'e san jechuun namni suni himatni kan biraan illee yoo irratti banama yoo ta'e mana hidhaa keessaa bahee dhimmisaa hordofuu danda'a ilaalcha jedhu waan ta'eef mana hidhaati bahuun dirqama miti. Wanna itti shakkame saniin qabamee to'annoo jala namni tokko shakkamaan tokko kan oole tokko wanna itti shakkame saniin manni erga madaale erga ilaale booda dhimmi inni itti shakkame kun ala baheetoo wabiidhaan bahee hordofuu ni danda'a jedhee erga mirga wabii eegameefi booda seera keenya irratti mirga wabii eegame kun kabajamuu qaba. Qaamni kamiyyuu kana raawwachuudhaaf dirqamni irratti kennamee jira jechuudha. Gaaffii koo kan biraattiin artiist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booddee namootni hedduun to'annoo jala oolanii himanni irratti babbanamaa jira. Deemsa seeraarra jiru. Gaaffiin koo poolitikaan biyyaa yookaan kan mootummaa hagam takka sirna haqaa biyyaa miidhaa jira namoonni irraa shakkii qabaachaa waan jiraniif isin gaafadha. Hagam takka walaba taatanii. Nuti akka mana murtiitti garuu kan yaada si kennuu danda'u bilisa taanee hojjechuun dirqama keenya akka ta'e ta'uusaati. Kanasitti immoo heera mootummaan dirqama kan irratti kaa'e. Abbootii seeraa keenyas seera fi heera irratti qofa gahanii dhimmootii kana keessumsiisu kan qaban ta'uusaa kanas immoo dirqama keenya ta'uusaa hubannee kan hojjennu ta'uusaa kana hubannee hin hojjennu ta'e itti gaafatamummaa kan qabnu ta'uusaa mootummaa qaama qorannoo adeemsisuu qaama shakkee to'annoo jala oolche qofa osoo hin ta'in qaama shakkamanis mirga isaanii akka kabachiifamuuf gaafatanii gaaffii isaaniitis fudhatama argatee mirgi isaaniitis higguu manni murtii kabachiisu piraaktikaaliis immoo kan mul'achaa jiru waan ta'eef kanarraayis manni murtii bilisa ta'ee hojii isaa hojjechuu ta'uusaa kan agarsiisu ta'uusaatidha jedheetu yaada kanatti kennuu danda'a. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo 12 guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii galmeen qorannoo duraa akka banamu murtaa'eera. Abbaan alangaas ragaalee namaa qopheeffate 15 keessaa 5 osoo maqaa fi eenyummaan isaanii hin ta'in akka ragaa ba'an gaafatee hayyamameeraaf ofii maalii fi yoom dhoksaan ragaa ba'uun hayyamama. Baqqalaa Toomaa ogeessa seeraa Obbo Tashaalaa Abarraa dubbiseera. Atubayyakka keewwata 80 jalatti tumameera. Namni yakka cimaa nama himatame yookiin immoo saamicha hamaa namni himatame tokko jira. Inni isaa gara inquiry commissionitti qajeelfamuu danda'a jechuudha. Seera kana hordofanii abbootiin seeraa yeroo itti hojjetan yookiin manneen murtii yeroo itti hojjetan gonkumaa hin jiru jechuu dandeessa. Hojiirra oolu maaliif deemsi biraan jira waan ta'eef gabaasa poolisiitti dhiyeessaa poolisiin akka gabaasni isa gaheen galmee banee dhimma qulqulleessuu jalqabaa akka qulqulleessuu jalqabeen balangaatti kennaa abbaan alangaa guutameera yoo ta'e galmeen guutameera jedheetii mannaasaa achirraa hundaa'e fireemwork jechuudha. Achirraa mana murtiitti dhiyeessaa manni murtii mannaan ergatti dhiyaatee booda himatama waameeti abbaan alangaa namichi mana hojjete mana irra dhiyaataa yookiin wabiidhaan beeloo ta'e wabiidhaan bakka jirurraa dhiyaataa. Yaa kanaaf preliminary inquiry kan jedhamu kun aadaansaa practically hin jiru. Seerri kun ittiin barbaachisu jedhameetu daddarbameera. Maaliif deemsi adda mataansaa guutuu ta'ee poolisiin galmee cufee abbaan alangaa dabarsu yeroo qabutti lakki qidma mirmaraa kan jedhu piroosesii biraa qorannaadhuma poolisiin godhaa bahe irra deemnee godha jechuu wajjin walitti jedhamu. Bu'uura preliminary inquiry kanaanii shakkamtoonni abukaatoon isaanii ragaalee galmaa'u kana irratti gaaffii kaasanii cross examine gochuu hin danda'u. Hin danda'ani. Maaliif addachi sun addacha falmii itti gaggeeffamti. Addachi ragaan isa saa'u otantikeetidha godha kan nootaariiti. Haala Itoophiyaatiin yoo ilaaltu. Kana dubbicha hamaa kan godhu. Ragaalee abbootiin alangaa lakkaawwate keessaa gariin isaanii eenyummaan isaanii toon baramiin maggaarajaa yookiin golgaa duuba ta'aniitu ragaa bahuu jedhe abbaan alangaa. Eenyutu beeka eenyutu hin beeku eenyummaa namoota kana. Manni murtii noormaalii hin beeka. Abbootiin alangaa hin beeku isaantu dhiyeeffate himatamtoonni garuu hin beekan himatamtoota dhuraa dhoksuuf maal jechuudha kuni yakkisaa cimaadha yakkas